Professor Asmaro, I would like to thank you for the contribution you made. We are here today because of you, and because of you did something amazing in this generation move, and I'm really proud of that. Without you, my father, I tell you, the Gada system never been flourishing right now, and really, really appreciate your concern and your effort, and thank you so much. Obulanki ya Oromona sitti magala Finfinneetti wal agarre warri kaanis warri maqaa keessan yaamin hundeessitoonni associationii kana hooggantoonni associationii kana waggaa 33 dura maal yaaddanii akka dhaabdan nuyi warra amma jiruuf gara tokkoon bal'inaan yoo nu galus gama biraan garuu yaanni keessan kaayyoon keessan innaa sana irra barraa kaatanii itti yaaddanii itti dhiphattanii sammuu keessan cuunfitanii har'a waggaa 30ffaa magaala guddaa keenya keessatti akka kabajjan har'aa miti kan argitan kan jedhu amantaa sanaan qaba. Seenaa keessatti hundeeffamni barnootaan deeggarame, seenaa keessatti hundeeffamnii fi imalli barnootaan deeggarame, seenaa keessatti barnoonni nuyiif keessumaa uummata Oromootiif waa guddaadha. Otoo barachuu baannee otoo warra keenya haarsaa kaffaliin nu barsiisuu baatanii otoo isinis warra biyya ambaa jirtan ijoollee keessan aadaa keessan seenaa keessan barsiisuu baatanii har'a akkasittiin bareenne isa keessa darbinis isa fuuldura keenya jirus bal'inaan haasa'uu hin dandeenyu. Kanaaf barnootni nuyiif bu'uura waa hundaati. Kanaaf warra Afrikaa naa dubbatan yoo barnootni gatiin qaalawaa jettan doofummaa filadhaa jedhu. Nuti Oromoon abbootiin keenya qotee bulaa ta'anii nu barsiisani. Abbootiin keenya kan abbaa kuulanii fakkaatan biyya ambaati jireenya isaaniitiif otoo hin gaddin jireenya isaanii sirriitti jiraachuu otoo hin yaalin ijoollee isaanii aadaa isaanii afaan isaanii barsiifatan. Manneen barnoota qaalawaa keessatti barsiisan. Kun nuyiif Oromoodhaaf hundeeffama eenyummaa keenya irratti kan nu dabalu kaayyoo keenya galma keenya kan nu bareeche har'a immoo afaan keenyaan afaan abbaa keenyaan biyya abbaa keenya irratti akkasitiin akka dubbannu warra nu gootanidha. Waggaa 33 dura inna dhaabbilee qorannoo kana hundeessitan waa tokko kunuunsuuf ambaatti gochuuf dhaloonni immoo akka irraa baratu dhaloonni immoo akka qaru akka sirraa'u iddoo dogongorri jirutti wal sirreessaa iddoo bu'aan jirutti immoo bu'aa dabalaatee akka tarkaanfan gochaa turtan. Waggaa 38 jedhamu kun siniif nuyiif Oromoof gama tokkoon waggaa baay'ee gabaabaa kan fakkaatu garuu haarsaan babal'aan kan keessatti kaffalame. Gama biraatiin waggaa 33 waggaa dheeraadha. Waggaa umurii dargaggeessa tokko. Waggaa umurii dargaggeessa tokkoot haarsaan kaffalame otoo lakkoofne nu warra humnaan qalbiin lubbuun jiru otoo hin ta'in warri dacheetti dabalaman mataan isaanii otoo lakkaa'anii gama tokkoon bu'aa isaan haarsaa isaan nu kaffalan gama biraatiin immoo warri har'as keenya gama tokkoon rabbiin galateeffachaa gama biraan immoo siniin galateeffachaa biyya ambaati waggaa 33 booddee magaala guddaatti naa wal agarru gammachuun kana caalu hin jiru. Qorannoon kun waggaa 34ffaa innaa kabajatu akka aadaa keenyaatti akka gadaatti itti gaafatamummaa guddaa sadarkaa fudhachuu danda'utti sadarkaa sanatti gala. Waggaan 34 jechaan iddoo namni qaramee baratee bilchaatee biyya hoogganuuf itti qophaa'udha. Ani umurii sadarkaa kanarra jira. Associationiin kunis kan kanaan dura qorattan, kan kanaan dura barreessitan, kan kanaan dura keessan hundumti isaa walitti qindaa'ee olaantummaadhaan sadarkaa sanatti biyya tajaajilu, dhaloota tajaajilu, angafoota keenyas tajaajilu, qixxisuuwwan tajaajilu sadarkaa sanatti hin ce'u taanaan akkuma gadaa sana waggaa duubaatti deebi'acha. Gadaan keenya akka dagaagee fuulduratti deemu yoo barbaanne associationiin kun qorannoon kun sadarkaa itti gaafatamummaa fudhate
qorannoo guddaadhaan poolisii biyya keenya waa'ee barnoota, waa'ee fayyaa, waa'ee eegumsa naannoo, waa'ee aadaa, waa'ee eenyummaa sadarkaa olaanaatti fidu yoo ta'uu baate waggaan 34 immoo gama tokkoon waggaa ta'ee tafachaa. Gama tokkoon akka waggaan taane, gama biraatiin immoo dhaloota keessatti siidaa ijaaree akka darbu. Warri kanaan dura haarsaa kaffalantan, warri kanaan dura ciistaniitti yaaddan, ciistanii abjoottanii abjuun keessan irra dhugaa ta'aa jiru waggootan dhufuun dura jirutti barreeffama keessan irra deebi'aa ilaala. Qorannoo keessan irra deebi'aa ilaala. Qorannoon nuti qorachaa turre, barreeffamni nuti barreessaa turre har'aan jalqabee dhala Oromootiif, dhala biyya kanaatiif bu'aa buusuutu irra jiraata. I believe bu'aa buusa dheedheeti naman. Garuu inni kanaan booddee bu'aan inni buusu lakkaamuutu irra jiraata. Qabatamaan. Dhaloota irratti jijjiirama fiduutu irra jiraata. Biyya irratti jijjiirama fiduu irra jiraata. Dinagdee irratti jijjiirama fiduutu irra jiraata. Waggaa 33 biyya hambaa turtan yaadaan, qaamaan. Qabsoo gamaa gamanaan gaggeeffamin, biyya keessaa biyya alaatiin gaggeeffamin, wal dubbisuu dandeenyeen, wal hubachuu dandeenyeen, inni tokko haarsaa ta'ee inni tokko itti fufuu danda'een biyyatti galtanii jirtu. Dhaabni kunis biyyatti galee jira. Kanaan booddee biyya hambaa ilaaluun irra hin jiraatu. Biyyi qorannoo kanaa Finfinneedhaa, Oromiyaadhaa, Itoophiyaa. Kanaaf biyya hambaa turuun keessan gaariidha. Yaada wal duukaa turree garuu biyyatti deebitaniittu qaamaan illee yoo biyya keessanitti dachaatan biyyi kan keessan biyya kana waan ta'eef dhaabni kun cimee dagaagee Finfinnee keessatti jidduu gala mataa isaa qabaatee akka hojjettan sinin gaafadha. Sababni isaa biyya guddaa kana fakkaatu keessatti, biyya lammiin baay'een jiru keessatti, biyya barataan bal'aan jiru keessatti qorannoon kana fakkaatu poolisii mootummaa kan jijjiirsuu danda'u. Sirna dinagdee ummataaf biyya bal'aatiif tajaajiluu danda'u qorannaa akkasiitu baasa. Qorannaan kun wanti sin lafa irratti gaggeessitan, wanti sin afaan irratti gaggeessitan, aadaa irratti gaggeessitan, gadaa irratti gaggeessitan hundumti isaa yoo qindaa'e adeemsa nuti kanaan dura keessa deebinu hundasaa boceet simbootti godhee itichee dhaloonni dhufummoo kana caalaa bareedee qormaata qorannoo kana caalu gaggeessee seenaa biyya keenyaa keessatti qorannoon akkasii innaanni seera ta'u, qorannoon akkasii innaanni poolisii ta'u, qorannoon akkasii innaan gaayilaayinsii ta'e ittiin tajaajilu gochuutu irra jiraata. Qorannoon kun yeroo adda addaa artiikilii sin gadhiisanis nan dubbisaa, namni baay'eenis qorannoo kana hin dhiyeessaa. Associationiin kun associationii ummata Oromoo, dhalataa Oromoo, dargaggoo Oromoo qaru ta'utu irra jiraata. Dargaggoo Oromoo, ummata Oromoo tarkaanfii 2-3 fuulduratti deemsisu ta'utu irra jiraata. Kanaan dura wanti nuti barreessaa turre, wanti nuti dhiyeessaa turre, contemporary sana keessatti dhiyeessaa turre, rakkina keessatti dhiyeessaa turre, gadadoo keessatti dhiyeessaa turre. Inni kaan biyya hambaa bosona keessa taa'ee dhaggeeffachaa ture. Inni kaan magaala guddaa keessa taa'ee dhaggeeffachaa ture. Inni kaan mana hidhaa taa'ee dhaggeeffachaa ture. Inni kaan immoo Ameerikaa taa'ee dhaggeeffachaa ture. Amma hundumti keenya biyya qabna. Biyya keenyatti galee jira. Inni mana hidhaas bahee jira. Inni bosonaas galee jira. Inni biyya hambaas galee jira. Kun immoo galatni galata uummata keenyaa, galata hooggantoota keenyaa ta'uuti. Amma kanaan booddee wanti duubatti nu deebisu hin jiru. Kan gochuun nurra jiraatu fuulduratti deemu, fuulduratti tarkaanfachuu, wal utubuu, wal deeggaruu, iddoo dogongora jirutti wal sirreessu. Yoo fuulduratti hin tarkaanfanne akkasittiin, yoo aadaa gadaa keenyatti hin deebina jenne akkasittiin, aadaa duudhaa keenyatti hin deebina yoo jenne akkasittiin, afaan keenya hin guddisna yoo jenne akkasittiin, ijoollee keenya hin barsiisna yoo jenne akkasittiin, fuuldurri keenya ifaadha. Tarkaanfiin keenya dheeraadha. Galmi keenyas dheeraadha. Biyyi kun biyya keenya. Akka warri kaan jedhanii miti. Biyyi kun biyya abbootiin keenya itti du'anii, itti dhiiganii, lafeen isaanii biyya wajji wal makee. Biyya warri keenya ijaaran, biyya abbootiin keenya itti dhiigan, itti waggaa dheeraa biyya ari'atamanitti inni tokko itti dhufe, inni tokko keessatti dhalate kan jedhu hin jiru. Biyyi kun biyya keenya.
magaalaa guddaa ani bulchaa jiru keessatti yaada adda addaatu jira. Yaanni mo'ataan garuu tokkodha. Yaanni mo'ataan kun biyyi kun biyya keenya, magaalli kun magaala keenya. Ummanni biyya kanaa ummata Oromootiin ala giruu gahuu hin danda'u. Ummanni Oromoos ummata biyya kanaatiin ala giruu gahuu hin dandeenyu. Tokkummaa keenya yoo cimsine, aadaa keenya yoo cimsine, eenyummaa keenya yoo dagaagsine biyya kanatti qabeenyi biyya kanaa nuyi miti. Ummata Itoophiyaa miti, ummata Afrikaa bal'aa hin ga'a. Rakkinni maali? Rakkinni innaa yaannu gadadummaa yaanna. Innaa dubbannu gadadummaa dubbanna. Innaa ilaallu gabaabsineet ilaalla. Innaa tarkaanfannu gabaabsineet tarkaanfanna. Yoo innaa yaannu waa'ee biyya kanaa dhisnee waa'ee Afrikaa yoo yaanne, innaa dubbannu waa'ee keenya qofaa dhisnee waa'ee biyya kanaa yoo dubbanne, innaa tarkaanfannu dheeressinee yoo tarkaanfanne, waa'een aadaa keenya, waa'een afaan keenya, waa'een eenyummaa keenya yeroo gabaabaatti galmaga. Kanammoo hin shakkiina. Nuti warra jirru sin wajjin hin taane magaalaa Finfinnee keessatti akka biyyaatti dhaabbilee qorannoo kana, assooseeshinii kana deeggaruuf, cimsuuf akka bulchiinsa magaalaattis, akka mootummaattis, akka dhuunfaattis sin duukaa jirra. Imalli keessan gaarii akka ta'u nanawwaa kana qofaa miti. Boruuftaan akka wal agarruus nama meeqa wajjin akka wal agarru hin beeku malee teenyee sin mari'an. Waltajjii akkasii irratti baay'ee dubbachuun gaarii miti. Taa'anii mari'achaa, wal hubachaa, wal qindeessaa, wal soroorsaa, wal hubachaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma sii baataniin guyyaa isaa murteeffatanii magaalaa Finfinnee keessatti iddoo isinii kenninee jirra biqiltuu dhaabuu sinirra jiraata. Biqiltuun sin dhaabdan maqaa assooseeshinii kanaatiin moggaasna. Intifkatu. Warri dargaggoo as keessa jirtan boolla qoffortanii, dargaggoon biqiltuu feetanii geessitanii, abbootiin dhaabdanii, bishaan obaastanii, kunuunsitanii guddistu. Yoo barbaadan odaa dhaabaa, yoo barbaadan waan biraa dhaabaa. Inni guddaan seenaa biyya kanaa keessatti seenaa nuti galmeessinii dhaloota dhufuuf dabarsinu yeroon isaa ammaadha. Warri biyyaan baa turtanis baga nagaan dhuftanii, warra jirtanis baga nagaan ulfaadhaa fayyaa ta'a.